Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii. Kun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii irraa yeroo kanatti kan isinii dhiyaatu Oromiyaa Tibbanaati. Qophii Oromiyaa Tibbanaa keenya har'aatiin marii waraana bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa jidduutti marsaan jalqabaa adeemsifamaa ture xumuramuu isaa irratti xiyyeeffachuun kan isin biraan geenyu ta'a. Xumuramuu marii kanaa booda maaltu jedhame maaltu dubbatame kan jedhus yaadota gamaa gamanaa fudhannee isin biraan geenya. Ansiraa Isabaati. Hanga xumuraatti nu faana turaan affeerraa kenna. Mariin mootummaa Itoophiyaa fi ABO WBO jidduutti Ebla 25 bara 2023 irraa jalqabee hanga caamsaa 3 bara 2023 biyya Afrikaa bahaa Tanzaaniyaa odola Zanzibaaritti adeemsifamaa ture marsaan jalqabaa xumurameetii jira. Marii jalqabaa kana ilaalchisuun mootummaa Itoophiyaa fi ABO WBO'n ibsa dhuunfaan baasaniin marii marsaa jalqabaatiin wal hubannoon akka ture maneetii jiru. Tajaajilli dhimmoota kominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen marichi bifa gaarummaa qabuun adeemaa akka ture himee dhimmoota tokko irratti marii marsaa kanaatiin walii galuu hin danda'amne jedhe. ABO WBO'n gama isaatiin marii marsaa jalqabaa adeemsifamaa ture dhimmoota ijoo irratti wal hubannaan jiraatus dhimmoota siyaasaa furtuutaan irratti walii galuu hin dandeenye jedhe. Wal waraansa Oromiyaa keessa jiru karaa waaraa ta'ee fi nagaatiin xumuruuf gartuuleen lamaanuu marii itti fufuun barbaachisaa ta'uu irratti walii galuun gartuuleen lamaanuu ibsa kanaan beeksisaniitii jiru. Kana malees rakkoo jiru karaa nagaatiin furuuf kutannoo qabaachuun irra deddeebiin ibsaniitii jiru. Dhimmoota jajjaboo marii kana irratti dhiyaatan keessaa tokko mootummaa waloo hundeessuu kan jedhu akka ta'e miidiyaaleen idil addunyaa gabaasaniitii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo rakkoo Oromiyaa keessaa furuuf paartiilee siyaasaa Oromiyaa keessa socho'an kanneen akka ABO, KFO fi paartii badhaadhinaa dabalatee kaanis itti gaafatama fudhachuun mootummaa waloo hundeessuun qooda fudhachuu qabu kan jedhu akka ta'etu himama. Marii marsaa jalqabaatiin yaada kana irratti falmii fi mariin qaamolee lamaan gidduutti geggeeffamaa turuuf garuu yaada kana irratti marii marsaa jalqabaa kanaan wal hubannaa xumuraa irraa akka hin gahamnetu hibarame. Kun maraan martoo waraanaa keessaa bahuuf kan gargaaru ta'uu himuun kanaaf ammoo wal amantaan akka jiraatu paartiileen Oromiyaa keessa socho'an mootummaa waloo hundeessuun filannoo bilisaa faqa qabeessa ta'etti deemuu qabuun yaada jedhu kaasuun addeeffameetii jira. Qaamoleen lamaan mariin dabalataa akka barbaachisu waliigaltee irra ga'uu haa ibsan malee yoomii fi eessatti geggeeffama kan jedhu garuu hanga ammaatti hin ibsamne. Hayyuu seeraa idil addunyaa fi dippiloomaatii kan ta'an obbo Baay'isaa Waaqayyaa mariin ABO fi mootummaa gidduutti guyyoota 9 adeemsifamaa ture marii milkaa'aa ta'uu himaniitii jiru. Obbo Baay'isaa Waaqayyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhimmoota nagaa buusuu irratti waggoota 30 oliif hojjechuun muuxannoo bal'aa nama qabanidha. Obbo Baay'isaa Waaqayyaa muuxannoo dippiloomaasii biyyoota adda addaa keessatti qaban giddu galeeffachuun haala marii ABO fi mootummaa gidduutti deemaa ture irratti BBC Afaan Oromoof xiinxala isaanii kennaniitii jiru. Akka isaan jedhanitti mariin ABO WBO fi mootummaa gidduutti adeemsifame akka Afrikaatti marii yeroo dheeraa qaamolee wal dhabdee qaban gidduutti taasifamedha. Qaamoleen lamaan ilaalcha faallaa fi yaadama siyaasaa walirraa fagoo qabaatanii guyyoota 9 marii wal hubannoo geggeessuun isaanii sadarkaa marichaa fi dhimmoota achi turan adeemsa wal dhageeffachuu gaarii kan qabaataa ture ta'uu agarsiisaa jedhan. Obbo Baay'isaa Waaqayyaa marichi osoo wal hubannoo gaarii fi wal dhageeffachuu hin qabu ta'eetiin turtii sa'aatii 24 yookaan guyyaa 2 keessatti xumurama ture jechuun muuxannoo isaanii irraa xiinxala kennaniitii jiru. Marii kanaan milkaa'aadha jechuu ni dandeenya gaaffii jedhuuf deebii kan laatan obbo Baay'isaa Waaqayyaa eeyyam milkaa'aa jechuu ni dandeenya jedhan. Akka isaan jedhanitti wal fakkaachuun ibsa qaamolee lamaanii turmaanni marichaa fi qaamolee lamaanuu biratti iccitiin qabamuun ajandaalee mariin bakka sana ture wanti inni agarsiisu mariin milkaa'aan adeemsifamuu fi waliigalteen raawwatamuu isaati. Marii marsaa duraatiin waliigaltee qaamolee lamaanii eeguun waan sirrii hin turre kan jiran obbo Baay'isaan sagantaan siyaasaa adda addummaa qabuu fi tarsiimoo qabsoo isaanii walirraa fagaataa kan ta'e yaadota akka salphatti isaan araarsu qabaachuun cimaa ta'uun beekamaadha jedhu. Haa ta'u malee mariin marsaa duraa kun haala baay'ee gaarii fi abdii qabuun xumuramuu isaa wantoonni agarsiisan jiraachuu ammoo dubbatu. Qabxiilee marii kana irratti waliif galanii fi kanneen irratti waliif galuu hanqatan himamuun baatos wantoonni akka shakkiitti dubbatamaa jiran hundeeffamuu mootummaa ce'umsaa Oromiyaatiif fedhii qabaachuu ABO WBO fi hidhannoo akka hiikkataniif gaafachuu mootummaa waanuma ta'uu qabu ture jedhu ogeessi kun. Qabxiileen kun yoo hin kaafamin sirmaayyuu marii siyaasaa jechuun ulfaataadha kan jiran obbo Baay'isaan gamni lamaanuu gaafii fi haalduree isaaniif dhiyaatuuf
deebii kennan akkasumas waan itti waliif galan ni qabu jedhu. Addatti gama ABO'tiin gaafiin hidhamtoota siyaasaa hiiksisuun gaafiin dimokiraasii fi bilisaa dhiyaachuun waan eeggamu yoo ta'u, mootummaan Itoophiyaa ammoo heera biyyattii irratti hundaa'ee waliin dubbataa jedhan. Fedhiin araara buusuu fi siyaasaa walii galuu qaamoleen lamaan agarsiisan hedduu kan abdii namaaf kennu ta'uu ibsanii marii marsaa lammaffaa yookaan ammoo itti aanuun wantoota amma irratti waliif galuu dadhaban irratti carraan waliif galuu waan jiruuf uummanni dhiibbaa geessisuu akka itti hoos gaafataniiti jiru. Gama biraatiin abbaan taayitaa misooma mootummoota Afrikaa bahaa yookaan IGAD bu'aa marii marsaa jalqabaa ABO fi mootummaa Itoophiyaatti gammaduu ibse. Abbaan taayitaa misooma mootummoota bahaa Afrikaatti hoogganaa olaanaa kan ta'an Dr. Warqinaa Gabayyoon gareen lamaan wal hubannaan mari'achuu eegaluun isaanii fi walamantaan uumamuun marii marsaa lammaffaatiif abdii gaariidha jedhaniiti jiru. Marii ABO fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti adeemsifame kana Taanzaaniyaan galma qopheessite. IGAD haala mijeessuun Norweey fi Keeniyaan jidduu taa'uun jaarsummaa dubbataniiti jiru. Hoogganaan IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoon qaamoleen lamaan yeroo barbaadanitti waajjiraalee keenya kan barbaadanitti fayyadamuu danda'u jechuun ibsaniiti jiru. Gama biraan ammoo ibsa qaamoleen lamaan baasan hordofuun aangawoota mootummaa dabalate hayyoonni xiinxaltoonni siyaasaa fi rogeeyyiin miidiyaa hawaasaa adeemsa marii araarichaa irratti yaada qaban qoodaniiti jiru. Ministeerri deetaan ministeera nagaa obbo Taayyee Danda'aa yaada fuula barruu isaa irratti barreesseen mariin araaraa fi nagaa eegaluun gaariidha. Dhimmoonni suuta marii itti aanuu walii galaman jiraatus haalli ture dansaadha jechuun bu'aa maricharraa argame qooddachuu ibse. Obbo Taayyeen itti dabaluunis jalqabuun marii araaraa mataan isaayyuu walakkaan xumuramuu isaa walqixa jechuun marii marsaa itti aanuun haalli kanarra fooyya'an uumamuu akka mul'u abdii qabu barreessee jira. Hayyuu siyaasaa xiinxallaa fi qondaallee olaanaa kaafaa obbo Jawaar Mohaammedes bu'aan marii kanarraa argame gaarii erga jedhee booda bu'aa marii marsaa duraa irraa argame kana of duuba deebisuurra qaamonni lachuu of qusachuu qabu jechuun akeekkachiiseetii jira. Mariin araaraa marsaa itti aanus dafee eegalee waliigalteerra akka gahamuuf deeggartoonni gama lachuus ta'e uummanni dhiibbaa uumuu qaba jechuun milkaa'ina marii araaraa